Video kana wajjumaan dhaggeeffanna. Mee maal akka irraa barattan wajjumaan ilaalla jechuudha. Mana isin suuraa si argitan kana keessa harka kootiin ijaaree waggaa 3 ol hiriyoota kootii wajjin biyya Saudi Arabiyaatti keessa jiraachaan ture. Seenaa ajaa'ibaati. Seenaa kiyya. Akkas ture. Waggaa 5 dura ture. Egaa akkuma nama kamuu jireenya keenya jijjiirranna jennee imala keenya gara Yamanitti eegalle. Yamaniin geenye otuu aaraan galfatin imala keenya ammas gara Saudi Arabiyaatti imalle. Imala lukaa. Gara Saudi Arabiyaatti gaafa imallu akka taane xiyyitii meeqa jala baanee dhagaa meeqarraan buunee ol baanee dhandhee magaalaa Saudi Arabiyaa magaalaa Al-Karj jedhamtu hiriyoota koo biratti bu'e. Gaafa naqee hiriyoota koo biratti bu'u Tamira baay'ee tokko keessatti geessanii na buusani. Dhaqeen bu'e. Guyyaa 2 bule. 3 bule. Gaafii natti ta'e. Obboleewwan koo Suudiin jedhamu isuma kanaa jedheen gaafadhe. Eeyyeen isuma kanaa. Nuti waggaa meeqaas keessa jiraachaa turre naan jedhan. Eeshi jedheen. Egaa meerre hojiin hojjetamu meerre hojiin hojjetamee manni faan magaalaatti ijaarratama makiinaa faatu bitatama meerre hojichis akkamitti hojjetamaan jedhen kottu waan nuti hojjenne hojjettaa jedhanii na fuudhanii Tamira wayii keessa naan ka'ani dhaqanii zaappaa yookiin makaafaa kan lafaan qotanu natti kennan. Tamira kana udduusaa jala qotii bishaan obaasii kanuma hojiin jiru naan jedhan. Anis tole jedheen akka sangaa ganama qamadamii amma galgala qotuu eegale. Otuma akkasitti nama 16 wajjin hojjennu guyyaa tokko poolisiin biyya Saudi Arabiyaa nu nama 16 ari'uudhaan aniif mucaan qal'aa akka kootii tokko qofti fiinnee jalaa baane nama 14 qabanii gara biyyaa galchannu bira. Amma dhufte ga dubbiin. Erga qabanii nu bira biyya galchanii nu namni 2 akka hafe waan beekanuuf ganamas galgalas guyyaas mana jala nu dhaabatan. Aniif hiriyaan kiyya sun yeroo hundumaa baddaa keessa buluu eegalle jireenya jijjiirrachuuf ka. Amma baddaa keessa buluun nutti ulfaate waliin mari'anne teenye. Poolisiin kun nu dhiisaan jirtu aniif ati immoo yookaan qabamne. Sangaa abbaa keenyaa gurgurree baane sangaa abbaa keenyattu mbinne akkamitti deebinee galla maalluu wayya jenne mariyattee ragatteenye. Innis akkasinaan jedhe magaalaa kana daariidhaaf fagaanne ispaaltii kana daariidhaaf fagaanne godoo boqqolloo biyya keenyatti qamalee ittiin eegamu deemnee ijaarrannee isa keessa jiraachuu qabna achi keessa teenyee hojjennee xiqqoo waanuma uffatatti jijjiirrannee maatii keenyatti illee gallu wayin sangaa abbaa keenyaa waan deebisnu wayii hojjechuu qabna jennee murteessine. Akkuma murteessineen gara hojiitti bobbaane. Gajara fudhanne muka murre hin dhaamne hin hordine godoodhuma boqqolloo biyya keenya jiru ijaarranne. Ergasii shariinaa irra afne. Ergasii bakka nyaatatti qopheeffatan qophaatti ijaarranne kunoo mul'atti cinaa kanatti jireenya eegalle. Gaafas waan isin dhibu gaafas tarii ji'uma tokko dalaganne birrii 1,000 wayii arganne waanuma huccuu ittiin jijjiirrannu wayii arganne yoo maatii keenyatti gallellee jennee ijaarre otuu akkasitti teenyu waggaa 3 ol mana sana keessa teenye quqqubii seennee namoota biraallee ofitti fudhannee quqqubii seennee namni egasii mana hin qabne mana bitannee abbaa keenyaaf waan wayii goonee haadha keenyaaf waan wayii goonee waggaa 3 ol keessa jiraadhe dalagaan jijjiirradha jedhee mana kana keessaa baheen bakka biraatti poolisiin na qabdee gara biyyaa na galchite. Hiriyoonni koo na biraa achitti hafan haga amma Naayif Mahammad, Aafis Abbaa Nagaa, Saabit Abbaa Raayyaa namoonni baay'een waggaa 5ffaadhaaf mana sana keessa jiraachaa jiru. Kana wantan isinii himeef jireenyi addunyaa kun qormaata. Qormaata kana immoo falmachuu qabda. Harka kennuu qabdu bakka.
falmachuu qabda. Garanaan yoo waraanni sitti dhufe garanaan injifadhee loluun qaba, moo'achuun qaba jennee jiraachuu qabna. Jireenya addunyaa kun akka qormaata taate isinitti himuu barbaadeetanii kun seenaa dhugaati. Hiriyoonni koo baay'een namni mana sana keessa jiran ragaa naa ba'uu danda'u. Kana jechuun jireenya addunyaa yoo itti jabaatte malee sitti jabaatti. Jabaachuu qabna. Alhamdulillah. Har'allee tarii bakka guddaa ga'ee seenaa kana dubbachuu otoo hin taane mana sana keessa jirra. Hiriyoonni koo gaafa naan jedhanu mana ati ijaarte keessa jirra gaafa naan jedhan suuraa kaasaa naa ergaa jedheen. Haala kanaan seenaa kana isinii qooduu barbaada. Tarii namoonni jireenya akka kiyyaa kana jiraattanii dabarsitan jirtu mana kana keessa waggaa 3 ol jireenya injifachuudhaaf mana harka kiyyaan ijaaree an keessa jiraachaa turedha. Amantus amanuu baattus. Dubbadhume viidiyoo kana isinumtuu dhaggeeffadhaa jedhee tanani jechuudha. Garuu chaanaalii irratti rakkoon fiduu yaada. Innaa viidiyoon kun nama hubateef nama hubannaadhaan ilaalee fi barumsa guddaa of keessaa qaba. Ani ergaa guddaan irraa argadhe. Sababbiin isaa anis gaafan jalqaba biyya Saudi Arabiyaa biyya Arabaa yoo jedhan ani waa wayii natti fakkaata. Isiniif galee waa wayii natti fakkaata. Hojiin biyya Arabaa akkana jedhee ani biyyaan dhufne jechuudha. Yookaan immoo haala kanaanan hojjedha jedhee biyyaa hin dhufne. Dhugaa tokkoof tokko ta'ee inni irra dhaabbadhee isinitti himu jalqaba irratti jireenyi isaa akkuma jireenya biyya keenyaa namnis walitti dhufee nus akka nama kamittuu alas baanee bakka garaa keenyaa geenyee natti fakkaate. Hojiinis akkanaa natti fakkaanne. Wanni baay'een jijjiiramee nutti mul'ateera. Ijoollee dhiiratiif keessattuu baay'ee ulfaataadha biyya Arabaa. Ni galee amma warroonni baharaan dhufan warroonni sirma biyya Arabaan argine bahara warroonni dhufan bar waanuma gaarii itti fakkaata jechuudha. Ni galee waanuma gaarii itti fakkaata. Amma fakkeenyaaf warroota kun sirma biyya Arabaa dhufaniin beeknanii hin dhufinaadha. Achumatti waan argattan hin jiraadha. Waan argattan nyaadha. Jireenyi biyya kana isin gubdii jennee gaafattinne maal jedhu beektanii ofii keetii achi teechee hin miqqanyoofte hin inaafte jecha kana nu deebisu jechuudha. Jecha kana nu deebisu. Inni dhiiraa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee wanni keessa koo nagu wanti bakka keessa koo mirna godhu jarri inni bira jiru kun tamarii qabu. Yeroon tamarii waqtiin tamarii ni beektu waqtii oo'ati jechuudha. Waqtii oo'i dhufe jechuudha. Tamariin kan gahu hundi keessanuu ni beektu. Innaa sa'aatii sanii sarraatinyaa hedduu fida jechuudha namichi kun. Sarraatinyaa baay'ee fida. Sarraatinyaa kana keessa achitti maal godhu? Isaa basariitiin jechuudha. Waan isaan godhan ija kootiin hin arginu. Iddoon isaan jiraatan baay'ee garaa nama nyaata. Achi mazra'aa innanna iddoon sarraatinyoonni dhiiraa bulan manni isaanii naannoo naannoo sanatti ijaarratanii akkuma amma obboleessi keenya maxxansee kana ijaarratanii jiru jechuudha. Waan garaa nama nyaatu garuu nama ijaan hin argineef soba fakkaata. Ani ija kootiin argeera jechuudha. Ijoollee mazra'aatti ijaarratanii jiraatan sababan jara kana wajjin deemu ija kootiin argeera. Kanuma amma obboleessi keenya maxxansee kana keessa jiraatu jechuudha. San nyaata hoo mama madaamuun hin nyaatu mana keessatti tirraafii isaanii akka sareetitti feestaalii faatti naqanii wantoota kun pilaastikiin barbaanne faatti naqanii sarraatinyaa dhageechi nadhanii fuudhanii deemu. Nyaatota kun tarii kan irra darbe kan yeroo irra darbe fa'aa isaanii geechuu jechuudha. Kana waanan argeef irra dhaabbadhee dubbadhe. Kanaafuu biyya Arabaa jechuun jireenya ilma namaatiif giddiitutti shamarrallee yoo ta'anii jechuudha. Giddiitutti nu fidee gola ormaa keessa nu hojjechiisa malee. Mana arabdootaatii manna mana sarraatinyaa hin qabne mana arabdootaatii mana obboleessi keenya argisiise kanattara. Dhugaan sinitti himan. Dhagaadhaan ijaarame manni fooqii ta'ee fi hin bareedan jedhina alaalaaltanii. Manni isaanii ila xuraawaa keessa darbeeti raamma'a jechuudha. Ani mana raamma'ee mana kiinnoo shintibeetiin isaanii udaan isaanii achi keessaa ba'ee alatti gadi ba'e manni isaanii raamma'ee kushiinaan isaanii raamma'ee argee jira jechuudha. Gizee kam gizeen biiroodhaaf hojjedhu san.
sababan biiroodhaan jedhu gizeen biirootti deebinan dhaqa warroota sarraateenyaa hin qabne kanatu nu fudhata dhugaan sinin jedha gaafa san maalan jedhani ani hojjedhu odoon du'ee badee mana kana keessa hojjedhu sin bulus taa'us jedheen biirootti deebi'ee jechuudha duba san sa'aatuma san deequma san keessattan biirootti deebi'ee baay'ee natti aaranii tura idaan qabarraa muka jechuudha sorsoo jettu minaaminatu hin beektu jechuudha shamarran gola madaamii keessa hojjettan mixii anamma fakkeenya birraa mixiin makaraa nagooti jechuudha. Mixiin bakka ishiin dhuftu hin beeku manuma qulqulleesse kanatti wanni takka xabaa jedhu mixii manni isaanii mixiidhaan kan guute sorsuudhaan kan guute raammoodhaan kan guute garoon Itoophiyaatti dhugaa mana citaa mana akkasii jechuun biyyi keenya kan lafuma aadiidha raammoo akkasitti hin argine hin jiru raammoon jechuudha mixiinuu hin jiru jechuudha dhugaan sinitti dhoqqee loonitiin laqallaqadhannee jiraannee manni keenya cidaati siraata qaba kan isaanii dhagaa kanaan hin ilaalinaa dhugaa. Waan nuti duuba deemnee makaraa keenya arginee cincoofnee gubannee bareechinuuf malee odoo torbee tokko hojjechuu baanne manni isaanii keessaan nama ari'aa jechuudha. Galee hojii biyya Arabaa jechuun gubachuu ibidda. Biyya Arabaa namni dhufe nama ibidda keessa gadhiisan garuu jireenyi baay'ee nama barsiisa. Ilmi namaa barumsa baratee erga barateen boodatti wuxxeetii isaatiif qormaata ni qoramaa jechuudha. Kana jechuun beekumsa argatee ka'eeti qoramaa jechuudha. Jireenya hoo qoramtee kaatee qoraafamtee kaatee baratta jechuudha. Barattee osoo hin taane odoon baratiin qoramta jireenya. Osoo hin baratiin jireenya biyya Arabaa akka qoramnu nu godhee qoramne waa baay'ee biyya Arabaa irraa baranne jechuudha. Har'as taanaan borus taanaan shamarran keenya biyya Arabaatis tokkoof tokko taatanii gaafa jireenya kana jireenya biyya Arabaa irraa barumsa yoo fudhattan asii yoo galtan sirriitti hojjettanii jiruu keessan akka jijjiirtan ofitti amanaa jechuudha. Galee ofitti amanaa galeen deebi'an jedhina galeen hojjetadha waan qabdanii maallaqa keessan abbaa argitanii asteechanii akkanatti hojjettanii gubattanii dhuftanii abbaa argitanitti namni tokko naa jaalatu jettanii maallaqa keessan ergatanii jaalala hin bitina jechuudha. Jaalalli isaanii qilee taasinu jechuudha. Gadalii haa galu jechuudha. Lubbuu nama isiniin jedhu lubbuu isaa fudhatee illim jedhee gadaliitti haa galu jechuudha. Isiniif galee kani addunyaa kanarratti yeroo dirqama sitti ta'u jechuudha. Kan dirqama sitti ta'u maalidha? Harmee keeti jechuudha. Harmeen keetu maallaqa guddaa sirraan barbaaddu. Birri Itoophiyaa 500 yoo ergiteef isumaas eebbisti harmeen kee. Abbaa keeti birri Itoophiyaa 500 yoo ergiteef isumaas eebbisa. Isuma akka guddaatti bara baraan kaasa jechuudha. Garuu abbaa barbaadan oonlaayinii irra jaalattanii barattanii yoo irratti ergitan birri waggaa 2 waggaa 3 si nyaatee ka'etti maal natti ergite sin jedha ishee maal natti ergite yoo man arge akkana sin jedhu jechuudha. Kanaafuu jireenya kanaa dhugaa jireenya biyya ormaa akka barattaniif seenaa isaati jedhee tanan barumsa guddaa ergaa guddaa qaba jechuudha. Viidiyoon obboleessi keenya dubbate kuni kanaafan sin dhageechise irratti sin dubbadhe jechuudha. Gubannee cincoofnee qoramnee qoraafamneeti jechuudha maallaqa kana gabbidaadha. Guyyaa 30 keessatti maal akka hojjennu nutu beeka jechuudha. Kanaaf obboloota kooyi waan hojjettan of jalaan balleessina biyyatti galtan biyya ormaatti hin deebiinaa isinin jechuun affeerraa kooti turtii na wajjin gootanii ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u ani viidiyoo har'aa samaaraan angolabaa laayik gochuu hin dagatina itti aansu sheer godhaa obboleettii teechan biraa fayyadoo barbaadan sheer godhaa jechuudha. Ishee akkasii baay'een sin jaalladha baay baay.